السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوتن كيا أكم جرتن نجا جرتني باقا جراتن الحمد لله رب العالمين. ربي يروكن عن نجيف قالني قدان هجيه سنين جتا هارا فيديو براسني قبل دفه إننيس أكمين أكفولا كينيا إرى رؤوس السوداء كان جان كنا يوكمو waan funyaan irratti fi akkana magaacillaa kana bira waan gugurraacha duhni nurratti babahu kana haala salphaateen akkamiin yeroo tokkoon ofirraa kaasuu dandeenya isa jedhuudha. baasii tokkoon malee saaraalee hin qabu, wahuma mana keenya keessatti argamu. Inshallah sinitti tole jedhee yaada akkasin fayyadu abdiin qaba. Keessaafuu namni fuulli keessan ifuu namni diddiimaan dafee irratti mul'ata wanni kun jechuudha. Karaa hedduudhaan ofirraa balleessuun danda'ama, garuu ani karaa kana sinii filadhe maaliifiin namallee dadhabsuu baasiillee hin qabu. Haala kanaan inshallah ofirraa qulqulleessitan jedhee yaada. Kana godhuuf maal nu barbaachisa? Niskaaffee fi hanqulaal jechuudha. Hanqulaal akkuma asitti agartan kana safaar isaa irraa dhiisee kan bicaa dhiisee bishaan isaa qofaadha jechuudha. Kan irraa fudhadhe itti aansuudhaan dhugoo xiqqashoo jechuudha. Warreen fuulli keessan hasaasiyyaa qabdan kan sin nyaatu jechuudha. Yoo dhugoo tuqxan kan sin gubu ofirraa dhiisa. Dhugoon hafeef wasafaatichi hin hir'atu jechuudha. Yoo ida'ame inuma gaariidha malee yoo dhiistanillee rakkoo takka hin qabu. Hanqulaal qofaan isaatu ajaa'ibatti hojjeta jechuudha. Inshallah akkamitti hojjannaa isa jedhu hanqulaaluma tokko qofaan xiqqoo uree irraa baase jechuudha. Isuu inni bicaan itti hin makamne akkanatti amma niskaaffeen waan biraatiif osoo hin taane hanqulaal waan foolii qabuuf niskaaffeen immoo yeroo itti hojjanne itti daballee fooliin qabu nuuf sirreessa jechuudha. Hin ajaa'u, hin jibbisiisu jechuudha. Haala kanaan dhugoo wahuma xiqqoo jechuudha. Akkuma duraa isin hime warri hasaasiyyaa qabdan ofirraa dhiisa. Akkanatti sirriitti walitti dhihee isin deebi'a inshallah. Akkanatti sirriitti eegalaaqne kana fakkaata. Karaa kamiin fayyadamna? Akkuma maskii kaanii fuula keenya sirriitti eega qulqulleeffannee booda bishaan xiqqoo oowwaa tahee miishafaa wahii fuuxaa wahiitti bishaan xiqqoo oowwaa tahee eega xamazazni booda funyaan keenya irra kana kaa'uudhaan bakki sun akka oowwee dhiigi keenya sochaa'ee basamaatu uraan fuula keenya akka nuuf banamu jechuudha. Yeroo kanatti dafee hanqulaal kuni ol baasuudhaaf dafee isa gargaara jechuudha. Bishaan oowwaan kuni basamaatu bana. Akkamiin fayyadamna? Aadii fuula kee fiddeetuma fuula kee dibda. Eega fuula kee dibde booda faayin fidda. Faayin akkanatti ciccirtee kaa'atta jechuudha. Akkuma agartan akkasittiin qopheesse akkanaan fuula keenya guutuutti jechuudha. Bilakassi inni bakkee hedduun itti heddummaatee ru'uusa soodaan kun namarratti bahu funyaan irraa fi magaacillaa hidhii gara jalaa jechuudha. Akkanatti eega dibneen booda faayin kana irra keenya jechuudha. Hin shooqaa, hin jiidhammi. Yeroo jiidhe ammas deebisnee faayin kanarra akkanaan dibna jechuudha. Eega fuula keenya irratti dibannee booda faayin itti dibnee ammas kabiraa itti daggamne jechuudha. Kana akkasitti eega faayin kana dibnee daggamnee ammas itti dibne jecha. Itti dibnaa yoo faayin keessan furdaa ta'u kun amma kan xorseenu waan ta'eef ani lamaan fayyadama jechuudha. Yeroo lama itti godha jechuudha. Akka kanaan fuula keenya daqiiqaa fi wanni ilaaluu hin qabnu. Maaliifiin haga goggogutti goggogee sirrii goggoguu qaba jechuudha. Goggoguu yoo siniin jedhu yoo dhagaachaa dhooytan hin cabu jechaadha. Sin irratti hin goggogaa, haalaan goggogee hin agartan sunmaanuu yeroo fayyadamtan inshallah. Eega sirrii goggogee rifeensa diddiimaa fuula keenya irra jiru wantoota akkana waan qoshaashaa fuula keenya irra jiran akka ol ofirraa kaasna jechuudha. Akka nama halaawaa ciruutti ol ofirraa kaasna. Isinummaa hin agartan fuula keessa sirrii qabata waan ta'eef sin dhukkuba waa xiqqoodha, garuu aadiidha, hin oobsama jechaadha. Oobsitanii suutaan karaa gadiitii ol
ofirraa buttan jechuudha. Addarraa gadi osoo hin taane magaazilaarra ol gara fuulaa yeroo goonuu rifeensi diddiimaa xixiqqaan fuula irratti bahuu fi wantoonni garaagaraa fuula keenyarra jiran sirriitti faayin kana takkattalee ka'a jechuudha. Akkanatti yeroo ofirraa kaastanii ilaaltanii wanni hundi ru'uusa saudaa rifeensa diddiimaa xixiqqaa qoshaashaa faayinicha irratti akka ajaa'ibaatti agartan jechuudha. Isinummaanuu hin baha jecha sinirraati. Achi booda dirqama talji fayyadamuu qabdan jechuudha. Barafa egaa saamunaadhaan akkuma yeroo kaanitti fuula keessa sirrii dhiqattanii yogguu ra'attan talji fiddan jechuudha. Barafiin fuula keessan ashaatan jechuudha. Maaliif akka sirriitti basamaat kun cufamuu akka ammas qoshaashaa baakteeriyaan garaagaraa fuula keenya irratti dhufee isaa uraan banaa jiru kana argatee akka dafee hin seenne talji kanaan fuula keessa sirrii rigdan jechuudha. Achi booda kireem muraxxab kireem qaama keessan fuula keessan fayyadamtan san kireem akka fuulli hin daalachoofne godhu san fuula keessan fayyadamtan jechaadha. Haala kanaan fuulli keessan sirriitti isinii qulqullaa hin lasallasaa wanni fuularra jiru sirriitti isinirraa deema akka ajaa'ibaatti tola. Mee hojjedhaati ilaalaa koomentii jala naa kaa'adha. Waan biraa waan isinii hojjedhu yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'aa isiniif hin hojjedha. Yoo gaaffii qabaattan isiniif hin deebisaa koomentiin ilaalaa isiniin jedha. Inshallah akka isinitti tolu abdiin qaba. Yoo isinitti tolu subscribe, like, share, comment na barreessaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Yoon badii qabaadhe dogongorallee yoon qabaadhe na sirreessaa isiniin jechaan na jajjabeessaa warri haga ammaatti keessaanis dhuftanii na jajjabeessitan koomentiin tahee hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti inshallah kanaan of qulqulleessaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagayaan naaf turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.